Maatii siin fida ganaa sirra maatii siin dhokattus maatiin fida wallahi. Ma ilmoo irraa fuuchuu qabu akka guddisuu qaban ilmoo an maatiin fida wallahi sir. Oo siin numne moo ashokkaayyan maatii kun maatii Misilaa nutti himte gurri keenya dheeboteera mee nutti mi haasaa jaallanne booda gada ishee. Koy dawwaraaf hin jira kunoo waamaa bilbilee. Waa istaappiin waamaa qoy. Aljala jira ta'uu mala. Tiktokis argitettaa mubee. Argeera walitti hanqafamanii jira wallahi. Gurbaa utuu barreesse silaa arga. Imimmaan ba'u qaba profaayiliin. Mubaarakiin profaayilii godhatte isaayyuu tokko kanarraa jallise jedhaa jira barkaraa keessa illee kana dheeratti maayira. Lakki wallahi rabbi naa beeku anaan ilmoo shanii fiti anaan ilmoo tokkotu hin beeku obboleessoo. A'uuzu billaa. Boy, profaayilii yoo kada kaatti iskiriinii yoo naqaatti maal gochuudha re ijoollee jala ana gara walitti eegaa bakka kana booddee yaani bakka addaan baana. Wallahi kana deebar karaa keessa illee natti mateera mubaaraktu profaayilii irra jira isa inni jalaa jallisee nan shakka jedhe. Naa bidaa dhaa rabbolee torgiti naatti mubaarakii bidaa natti barbaadaa oolle nuti. Amma gatiisi profaayilii irra naqaatti gatiisi profaayilii naqaatti iskiriiniin bilbilaa naqaatti annan gaafatame jechuudha meeqatu naqaatti. Mubaaritti fuudhee wallahi mubaaritti fuudhee jira. Allah mubaarakiin fuudhaa naan umar kee walitti qabaa deema. Yoo jala jiraatti lakkoofsa tokko babarreesse kanaaf Kanaaf waa maata. Naratti boo'ee viidiyoo narratti hojjetin gaarii jira. Bakka kan warri keessan badde hundi keessanuu boo'a viidiyoo hojjetadhaa naratti. Profaayilii naqaatti. Wanda gudii jira mubaarak. Amma namichi si himachuu fedhii qaba ture kaayyoon namichaa si himachuu dhumaa bara. Nati himachuu Mama ilaa bira dhufetti beektu si himachuudha bara. Bar mubaarakii gastii mubaarak keessatti faan argaa. Mubaaraktu bilook na gochisiisee akkaawuntii mubaarak hirka jira tarii minaam hin jedhe bara. Wallahi jedhime. Giftii koo yoo jala jiraatte rabbumaa jedhi maquma kootii jedhi kottoo ol galii argana jaallattee profaayilii irra naqaatte kottoo ol galiiti dhugaa jirtu matatti mi'aadha koo. Anu nan barbaada malee kana qoy footoon kaafadha. Anu nan barbaada malee. Footoon kaafadhe keessa kutaa'ii. mana keessa jedhani. Aboo kiyyaan kun iddoon qoroo wayiti bara. Ijoollee baaraadhaan. Ni Turkii isaatti irratti fakkaata. Ijoollee rabbisi hafitu dhaayire. Rabbisi hafitu ijoollee baara. Mooditarri ilaalaa garuu hin beeku waan ta'eef tariitii mooditarri ilaalaa. Obboleessa waa istaappiin ni kun ana tokkummaa dabar. Waa istaappii san silattiin sitti bilbile sana raayibiin ittiin jira. Innan ittiin sitti bilbilaa jiru kun lakkoofsa Itoophiyaa seenaan nama biraan seen ana tokkummaadha. Irra deebiin sitti maasila. Mooditarri ilaalaa mooditarri ilaalaa. Mooditarri ilaalaa mooditarri ilaalaa. Kaalidii jedha maqaan isaa Kaalidii. Inni adabe moo tiiktookii adabe la? Ma waa isaa peen deebisee tiiktookii adabe. Daareksiin cufe bar. Toofik ilaalime. Toofik. Ergateera galchaa. Isa ni gale kun Toofik. Isa. Guddisaa waliin natti mul'isu. Aaw, mul'ateera amma qoy. Aaw. Khalida Dalamu Abdullahi jechuudha moo wantichi maanni? Khalidoo. Turkiin qabu. Mudannoo hamtuu isa mudate bara. Intalli kun osa kana gaa'is intalli ni mataa jiru siin irraa taadha ijoollee shaniiti. Tiiktookii kanarraa qabii kan lakkiseetti ijoolleen siyyuu tiiktookii qabu. Sirrii miti wanta kana. Sirrii miti. Haala wal gowwoomsuu kana yoo dhimne gaariin taatu. Wal gowwoomsuun sirrii miti.
Sirriitti wal gowwoomsu. Niitoorkii isaatii ammallee deebisa. Ammallee deebisa innaan moodisarra amma deebitan ammallee deebisa. Wal gowwoomsuun sirrii miti ijoollee wal gowwoomsuu adeemu. Akka ta'e bara. Rakkanne wallahi. Hin gubanne. Sila Mubaarak namni ijoollee argatuu fi namni ijoolleen arganne hin beekamaa Mubaarak nutti hime waan akkanaa muuxannoo qabdaayi. Mootii wajjin wal argee hin beeku. Jechuun hin beekamaa. Addaddummaadhuma dubartii kana wallaalee malee. Jechuun amma namni ijoollee qabuu fi namni ijoollee hin qabne hin beekamaa. Wanti kana qunname ilma namaan qunnamini leenjaaruman leenjifamaa argadha. Waliin argina waan akkaatiin naasosiisin booda nama guddaa. Isanni amma siimate naan jette intalli tokko gurbaan tokko dheengadda sababii mootii wal lolanii kaasi piroofaayilirra hin kaasu. Kaasi hin kaasu. Erga seeraa galchaa. Balaatti galte bar. Amma mubee wantan si gaafadhe. Amma nan dhowwa. Mubee wantan si gaafadhetu jira. Mubee. Waanan si gaafadhe tokko naa deebisi. Innan si gaafadhe. Waa'ee durbummaa miti innan si gaafadhe. Namni tokko kan ijoollee hin qabneef kan ijoollee qabu hin beekamaa kana naa deebisi. Hin beeku ani isatti hin beekamaa. Ijoollee wayii fuudhee beekamu. Dhiifama naa godhaatiniif an deebisa. Maaliif beekama? Okay. Birriina jalaa dhumnaa isaatti guute. Ay kaartiin si ergee dheesina shari'aa sanaan seen shakkeera kaartiin si ergee ture naa jiru achi keessa gaggeeffannaa. Dhimma kee xumuruuf viidiyoo banayyee. Ati majjaana maaliif fudhattu ati kaartii birrii 100 ijoollee namni suuqii qabdan isiniif erga booddee suuqii qabdan irratti naa guutaa fi kaayis. Okay isiniif erga 200 ta'us. Barbaadu dhiis. Ish edeni Turkii raqee ishiin horiini inaarin ish nama sitti bilbilu bilookii godhe. Inaaru walla. Silkii namaati akkam bilookii godhuun qabu dhaqeen deebisa. Ish itti fufi waa'ee biyya galtee isiinis maatiitti galte. Guyyaa kamisaa wayiinnan ol bahu kottuun hafuudhi dhufaan jiraatte achumaananii sigimoorraa qabadhee geeraa magaalaa dhaqee magaalaarra achi immoo makiina qabadheetanii aggaaroo dhufe aggaaroodhaa jimma. Eessa dhaloonni keessatti dubbannu? Biyya eenyu? Ati dhaloonni keessa? Sigimoodha daapparaadha daapparaadha sigimoo. Deef ayyee deef. Ayyee. Amma dhufee taabiyaa fittee sigimootti gallee uffata eegasii wajjiniin galfanne jira uffaticha eenyu goonee manatti gallee mana karaarraa kiraa fudhanne. Kana keessa mana uffataa wayii mana bunaa wayii warri sigimoon beekaa eenyuun hin beeka rakaa hin beekaa hojjetaa tan ture booda mucaanni suudiidhaa dhufe dhukkubfatee tasa duutaanaan gara Jimmaa nageesseen ilaalan jedheeni. Amma daa'ima kanuma kee kana qofa beeku. Ilaal amma gaa daa'imuma kan kee kana qofa beekta wantati beekitu hin jiru ammalleeti. Haaduma koo kana qofiteen beekaattiin isinii dhufaa amma daa'ima gara Jimmaa fidee guyyaa 3 wayii wajjiniin bulee bucuusii fuulli isaa akka calanqitu wayii taanaan ol deebi'ee ol lixasii geessuudha goda jaraa geesse. As keessatti akka namaa galuu fi ishii wajjin walitti dhuftanii jiraachuu eegaltaniitu jechuudha sasiin maatiitti galte maatiirraa fudhatte. Dhuftee na bira dhuftee mana iyyuu karaarraa fuudhee amma lolita geessutti mana uffata wayii gatii galchanne bannee mana bunaa wayii banamee daa'imni kun dhukkubfatee naannoo mee Jimmaa naqeen ilaalee daa'ima gaffidee guyyaa 3 wayii ilaalee fuulli isaa calanqisuu jammarraa achumaan ol deebi'ee kalas goda keessan si geessee tan dhufee achitti gallaa daa'imni kun du'ee badaadha jedhee. Ishinaan jettee goda jaraa ol lixan naanan geessu halkanii baajaajiin tokko dhufee karaarraa fuudhee galee makiinaa karaatti buunee halkanii nan shintibeetiidhaan nu shuggutiidhaa fi shatta abbaatamee nu sotuu deemama mana shintibeetii nu geessituudha. Jechuun abbaa warraa eegasii abbaa ijoollee qiyaamaa buusaa jira gaa nu guban qabnu. Laa ilaaha illallah. Laa ilaaha illallah. Ishi jedhamee kala sundayyuu xumuree ganama tuffaa tokko fuudhin kalamin akkuma dhanneen bulle nama dhukkubanni halkantiin boodaan nutti mamaa bule akkasiin ilmaan qabdu akka bol wareegamtan.
Kiraara rukutamee nutti himama dhugaa rabbicha. Namni si borinduutu jedha abbaa manaasiiti kana kana Maal abbaa manaatiiti warra kiraara rukutu malee kiraara rukutamee sirbamaa beetti achitti. Aha, dargii borduu keessanii jedhanii borukutu. Bora sinoola keessummaanii findaan qoongisee daangaluu wayyaa ganamaan baafadhaa timboo rukutamee geerara magaalaa isaa eenyu san Masinqoo jedhamu san. Masinqoo eeshi. Ammachi ganama subiitu waan tokko nyaati lakkee maatii biyyaa dhukkubannee gara biyyaa gallee naannoo jennu ijoolleen kun himuu jammaramee reefti tittiitamuu jammaree eeshi jedhamee naanani asii ijoolleen kun sadan kan siitii isuma dhufte immoo abbaa manaa wajjin wallisooti wal arganii turanii gaafa dhuftee biyya galtee jettu baddee abbaa manaa jalaa wajjin deemtee naan jedhe mucaan daa'imni. Ijoollee sadii qabdi gaafati lamii dubbisaa lamitti gaafati mana maatiitti deebittu. Ijoollee si sadii sitti man kan siiti sadan kun jedhanii. Mucaa xiqqaan natti maabara mucaan xiqqaan natti beekun kan siiti abbaa manaa dhumattuu deebitee gaafa siin baddu hin gaggabee naan jette. Jennaanan halkanuu dhamee akkan ta'u dhabee of ajjeesuuf finjoo barbaadeen dhabe dhugaa rabbichaa achumaananii naa wajjin hin galtu mee shawaan nama ajjeesettu naa ajjeesaa edanaa an borsi fuudheen galu daa'ima koon fudhee galaan jedheeniin. Eega daa'imni kun sadan kan ishee ta'uu bartee booda jechuudha. Jechuun akkamitti daa'ima ati amma dura gaafa sitti heerumtu akka abbaa warraa hin qabneef akka daa'ima hin qabne sitti himtee ati galtee mana maatii firoonfataa irratti lammaffaa deebitee akkasiin daa'ima sadii qabdu sitti manii amma karaan sirkaa baddee jechuudha. Daa'ima sadii qofitee miti abbaa manaa wajjiniin ammati dhufte wajjin jiraataa turanii gaafati dhufte sirkaa baddee naan jedhanii. Jennaana nanii fuudheen galuu na ajjeesaa edana maqaalaa isiniif attolu malee bonnaa wajjin hin galtu jedheetan jennaan ganama jaartiin da'eensaa marga kutatanii rabbi sodaadhu dubbicha siifaniif saa fuudhii gali biyyi keessan maallaan jedhaa jedhanii marga kutatanii lukatti ganna ta'anii. Achumaananii haa ta'u jedhee fuudhee gara biyyaa dhufee sigimoodhaa silaana kukkuuqaa jirti kalasi. Sigimoodhaa ammoo gara jimmaanatti gallee mana kireeffannee gallee waggan jedhu halkan wayii silkii naa kennii. Elaa dubbicha ammoorran isinii deebi'aa waggaa Addis Ababaa mana kireeffattee gaafa baqattee baddu sana gaafani manaa mana argisiin jedhu sana. Gaafa sana waggan dhufee asiin eenyu gawaati naa dawwalanii waggan biyya gahu yaa ilmoo koo dubbiin qadaayyuu namatti dhufa. Intala kanatti birrii saamamte Addis Ababaatti. Kunoo kanatti lafa sii bitadanii ijoolleen durbaa booleedha paaspoortii baafachuu dhatteenaan akkanatti saamamtee borsaan si amartii wanta hafe tokko hin jiru gaayaa birrii akkaawuntii irraa baaftee itti kennitee naan jedhanii. Eshi jedhee dhiisee innan dhufee jimmatti argu innan warqii sanatti dhabu warqiin gaafa bitamu sana innan dhabu waa akka tokko na godhe eshi jedheeruma dhiisee ilmoo kanaadhee fuudhee manatti galee amma kanaan achi deebee san gidduun kuteetti isinii guute gara jimmaa kana gaasan dhufee galee jedhee. Waanti gaafadha gidduuni ifama yerooti. Ijoollee qabdi siin jedhamu mana sanatti mucaan xiqqaan sitti daa'ima ishee kana sadan argiteetta moo ammallee jettee hirma dhagaa jirta qa? Hin agarre ijoollee isa tokko argeera mucaa sadiidhaatiif intala hangafaa fi mucaa hangafaa fi intala si durbaa hangafa argeera si xiqqaa tokko nagarre abbaa bira jirti jedhanii. Warri kun kan isheeti siin jedhamu warra takkite kun akkam siin jedhamu? Kuni kan siiti akkas jedhanii gaafa nu dhufee nu dubbisee mucaan reediyoo fidee caffarataa bulee. Isa caffaraa geessa reediyoo baatee deemu? Abbaa kiyya mucaan amma deenga dargiina biraa badee makalaakiyaa dhaqee achi jira. Dhaggeeffadhu. Waan diraama dhageessa intalli kun intalli na biraa deenga dagaltee heerumti amma abbaa manaa jalaa dhossanii biyya laa baasuudhaadhaaf akka wajjin jedhan amma soddaan kaleessa bu'aa natti dawwale. Wantan itti gubadde waan kanaa bar. Eeshi deema ayyee.
amma gaasannu falkanii ciisicha silkii araba kootan dawwaladhaa naa kennii araba biraan birrii qabaa naan jette silkii fuute arabatti dawwallaan arabni kottuu sin fuudha yoo ati dhufte biizaa siifan erga naan jedhe wallaahi harkarra na ciiftee boosee annan jijjiirama akka eegasii miti nageessi naan jette isheedhee shakkeetan fudhadhee goda maatii sii dhaqee goda maatii sii dhannaan harmaa dhofee akkana gootee harma afaan kaatte yoo na keessa gane harmi kee kun naa ganuu naan jettee isarratti namanee egaa sinumti masuula taatu mucaa kana deemsisaa ani dubbii ijoollee durbaa kana waanan suudii keessa ture nan beekaa jedheeni anarratti dhiisinaan jedhani ishedee waa hunda ilmoo jaamaa paaspoortii badasii ilmoo jaamaa kana baannee dhannee paaspoortii baamnee waan argine goone suudiitti deebitee suudii dhattee shaaraantii jiddatti itti baanaan deebitee dhuftee ofin ajjeesa hin galu ofin ajjeesa hin galuu naan jennaan lakki ofin ajjeesinii biyya biraattan si ergaa ilmoo kee bonna gaafatti kanaa mannaa ammoo ani mana gurgureetan ammoo si deemsisaa kottuun jedheeni ishedee mana gurguree gara amma gaa wanna tokkotti si dabalaa si gaafadhaa daa'ima kan kee meeqa guuttatteettati gara naanii tokkonuma sanaan jirta moo yeroo siin deemtu sana kana gidduudhaan daa'imni tokko garaatti dhaabatee deessee beettee lama asii xiqqaanan ji'a sagalitti dhiiftee deemte siin jedhu kana. Okay, deesse daa'imni kan ishee biraa ijoollee ishee sitti fidde moo akkam goote jechuudha? Jechuun ijoollee wajjinumaan nan jiraataa ture. Ijoolleen dhufan gaamma. Kan ishee moo? Sadeenuu moo? Lama dhufanii yeroo nan sigimoo jiru lamatu na bira turanii isiin tokko badaa na bira teessu abbaa jaallattii beettee. Hayi, abbaa biraarraa argite iyyuu fuutee sitti fidde jechuudha? Wallaahi na bira turan ijoolleen naannoo sigimoo fayyaan jiraan beeku na biratti. Haa deema jechuudha. Allagaadhaatiif an fidaan mana molsiisii galchaanii akkasii naan jettee ishedee mana gurguree. Ennaasi bira fidattu kiyya jettee bakka amma heerumuusii amantee. Ani sitti amanee kalas waanan godhu dhabee daa'ima jara kana eessan kaa'anii jireenya koo keessatti dubartii daa'ima fuutee dhattee dhiira biraa bira ciiftu hin jaalladhu wallaahi akkuma kana ammas wanta daa'ima kooti wajjin rakkataa jiru waan kana. Ishedee amma gara Dubaayii dhattee naannoo ji'a jaawwee birrii naa ergaa turte. Koyitu Dubaayii naqina san si deebisa ammallee. Daa'ima ishee kana ofitti qabdee guddisuu eegaltee taa jechuudha kan kee lama ga'ee ragaa amma lama ji'a sagal dhiiftee deemtee kan biraa meeqa sitti fidde? Kansi haala daa'imni kallattii hirmaanna bira taa'e ijoollee lama isiin kan badaan teessuuni. Gurguddoodha ijoolleen kun akkamii wayya qabani? Wayya qabu kan abbaa koo maa dhaqee heerumtee bara amma abbaa manaa jalaa balleessanii. Bona moo guddoo fuute jechuudha hayyee. Baran nama guddaa tasurree ikkadee baran isumayyuu nan obseenii kalasi an daa'ima kana adeetan obsaa beette dhugaa rabbii waadanuu jiraan isinitti dubbadhu yaa jarana waadanuu afaanii nun baasinaati haa taa'u shanta'ee dhufe shanta'ee afaanitti naa fuudha caaluun. Ayyetti hobi. Kanaafuu haasaa dheeraa keessatti nama guddaa tasurree ikkadhe sadi jette kolfe jedha itti fufe hayyee. Yaa obboleessa kiyya nama intallamma heerumtee jirtu mucaan amma makalaakiyaa jiru yaa obboleessa kiyyaa ta'u dheeta wallaahi immoo intala kana dhugaa santitti ma akka haadha kiyyaatti nana mana akka obboleettii kiyyaatti akka obboleessa kiyya abbaa kiyya du'e illee bakka hin buufadhee bar maatiitti citee gaafa mana gurguru maatiin dhiis ilmoo kun gurgurinii dhiis irra akkattaa bor jedhan lakkii nana mana intala kana giroodha ilmoo kana dhiiftee nan gattu yoo maalu ta'e ilmoon kun kan siiti dhiigaarraa citteen jedheeni. Akkuma jedhe naannoo ji'a jaabirrii naa ergite amma emoonii tuunan keessa taa'uun itti dawwalama beette. Irratti banatee qabda hayyee nama biraati irratti bilbila jana eegaltee jechuudha. Irratti bilbila achumaananii eenyuun akkanasitti dawwaluun jedhanii garee quraanaatii naan jette garee quraanaa akkamii amiiraa maali amiirri dhiira moo dubartiiti dhiira fa'i dubartii fa'i maal gochuudhaaf dhiira fudhatte ati. Jechuun nama gorsu akkana jedhanii nama gorsu akka kana emoo naa kennin jedhanii hin kennu daa'ima koon diigee ba'a malee emoo hin kennu naan jette akkamitti naan kennin emoo lakki an emoo hin kennu ishi lakkoofsa rabaa naa kenni hin kennu kana lammanuu hin kennu du'aa kooti naan jettee jennaan anatiin olii.
yoo nan balleete kana balleetite naan jedhaa nan dhaabbadhaa ilmi namaa waa balleessa yoo nan immoo badiin qabne intala keessan badde naa wajjin intala keessanitti dallanaan jedheeni jennaan lakkii jedhanee intalli koo anaan badaati ishiin jettu ala duraa sabbaa manaatiin wal loltee gara Addis Ababaa kanatti baddee jennaa achitti horii gurgureetti ergee jedhan. Isintu intala kana sotoo deemnaan intalli kun kuuftee abbaa manaa jala taa'uu diddiiree jedheeniin maalin godha gaa ilmoo koo jedhan. Ishedheetan dhiisee wallisoo dhaqee beergii qabadhee bulee guyyaa 3 boodatti dawwalee imma intala keessan naa gaafattanii maal jetteen jedheeniin. Jennaanii ilmoon koo bara baraan mana rabaatee ijoollee qallabdii naan jedhan. Ishiin jedheen akkamiin taaree anoo daa'imaa hojjetan jira manan sila keessa tul deebi'ee sila maatii bira kaa'ee gurguru sababatiin gurgure maaliif akkana naan jettuu jedhee ka'eetan ishi haa ta'u horii mucaa kootiitiin bira jiru keessa duraanaa ergaa daraan lakka taatan jira jedheeniin jennaan horii gurgurattee deemtee jedhan warra abbaa manaa dudduubbee gurgurattee naan gurgurattee deemtee jedhan ishiin jedheeniin. Uffata ijoollee kootii immoo duraan fe'amee achi jira. Uffata sana hoon jedheni lakkii uffata kana siin kennu kunaan jedhanii achumaanan dhiisee lafa waggaa 2 baate akka hoon ijoollee kanaaf guyyaa gaaf tokko silkii bilittiin godhanu isiin achumaan silkiin irraa cufattee yoona nama tiiktookii jalaa jala dhaqee jedhe modeetalli siirka jira na bilootti ijoollee jaraatti maddeen dadhabee innaa ijoolleen gaafatan nu dubbatallee jirra keessa naan gadinaa nuun jetti naan jedhan waan ana dhaga'uu danda'u ijoolleen jiraachuu. Anamma waan an godhu dhabee jechuudha. Dheengadda jawwaalan of hirkaa gurguree ijoolleen koo beeloftee dhumuu edhaa innaa jechuudha fuula boo'ichaa kanarra jira. Jawwaala koo irratti eenyu godhee yaa ijoolleen achitti arganii dhaqanii gaafannaan kaleessa ijoollee nama biraa irratti birrii 7,000 ijoollee fan ergattee ergiteedhan isaanatti hin dubbanne ani hin dhageenye waan akkasii jira yaa obboleewwan kiyyaa warri dhala qabdanus warri sichi dhaluu deemtanus warri wal fuutanus mee waan akkasii jira. Okay, asii ergaanaa kaa jirti anis ergaa kaafin jira ilaa obboleetti kiyyaa. Dhagaa jirta waan ta'eef maa inni gifti kana gadhuutti lakkisu eessa inni gifti gadhuutti lakkisaa jiru. Lamaaninyaawu ajjala jirti sagalee dhaggeeffattee karaa keessu naa deebisaa jirti waan ta'eef eenyu hin ajjalaa bayi deebii jedha gifti eelaam eenyuun bayi deebii jedha jirtan nuti irraa baafadhu ilaammee sagaleen dubban eega silaa jedha jirti. Ta'ee jira fakkaata intala jalaa nu dhaggeeffataa jirti sagalee karaa keessoo sunatti qabaa jirti anis itti qabaan jira otoo qaamota garaa garaatti bilbilee miidiyaa irratti naffeeriniin duratti waan hunda qopheeffannee waan jirruu fi carraasii kennaa sagalee koo dhaggeeffataa jirta sagalee sinaa qabaa jirta qaamota isin beeka yoo jiraate immoo namni naa kennitu yoo jiraate naa kenni affeeraa kiyyaa namni tokko fuutanii abdiyyee naa galchitu jechuudha eelaamu fuutee galchittis waan baay'ee gaarii jechuu barbaada sagalee isin dhaggeeffadhaatti bu'ii dubbii keessa sagalee naa ergite jechuudha. Ana waan akkasii keessatti miidhamee jira. Yaa obboleewwan kiyya ijoollee tokko miti ijoollee 2 miti tokko guddisuun ala natti cimaa mana kiraa ala Jimmaa keessatti namni kun. Sheexaa machaa yookaan Ridwaanii nama jedhamu beektaa? Yaa obboleeta kiyya dhaqii galchiitii gaafadhu seenaasii yoonan kanarraa dabee ani morma koon isinii kennaa gaafadhu. Sheexaa machaa inni jedhamu beektaayi? Nan beekaa itti galchiin namatiin kennatte hundayyuu naaf taanaaf. Okay. Itti fufi dubbii kee itti fufi galatoom itti fufi dubbii kee. Kanaanan akka kiyyatti miidhamee jira. Yaani daa'ima wajjin namni keessatti tankaraattataa jira waan ta'eef yaa uummata koo anamma waggaa 2 guutuu daa'ima wajjin tankaraattate daa'ima kana narraa fuudhaa UN'tti kenna. Ana garaatu na dadhabe. Gaayaa keessa baheetan ila amma hin dandeetti nan jiraachisa gaafa hin dadhabe daa'ima kana morma siyarraa mureetan ofirraa morma muree addunyaarraa deema. Ergati dubbii akkana gootee. Jedheetan kadhadhee dadhabe keessoodhaan itti boo'ee akka ilmoo namaa kadheen dadhabe ammas immoo daa'ima kanaa maatii sinaa galcheetti yeroo duraa maatiin amantiin kiristaana waan ta'eef an akkan daa'ima koo jalatti galchuun qabu isinumti ijoollee kana fuudhaa iddee keessan kaa waggaa 2 isinii ga'eera kunuu kophaa koo tankaraatate jechuudha.
inni tokko waggaa 7 ga'eera, inni tokko waggaa 3 ga'eera amma. Kanaafuu namni 6,800 natti fakkaata. Daa'ima keessan iddoo kan karaa lafaatiin lafa deemee tan naqee kun jiraate rabbina jiraachita ta'uu naqee wayitti ba'ee hojjeteen ijoollee koo jiraachifata. Okay. Maal macaa nama si gaafadhe sana beektaati maal macaa jedhamu sana. Nam beeka yaa fidatu ani waamu fidatu. Okay. Maal macaa nama jedhamu sana lakkoofsa sanaa kennan bilbilaa karaa keessoo naa himuu dandeessaa? Maa sittani maa siifan ergashi. Keessoo akkamiin? Waasaappiin na bira jiru bar silkii kootti kenneen isa kana kadhadhe ijoollee. Wallaahi hin qabu amma silkii namaa kennee bisaafan ammoo kanayyuu agalatoomu. Naa ergee dinni siidhumaan lakkoofsa qabdi. Ijoolleen kee si bira jiru meerra ijoolleen kee waam ijoollee kee. Fawaas. Waam ijoollee kee waa. Haadha isaanii beeku jarri. Inni tokko hin beeka ammanas badaa miti boo. Kulooti laa inni tokko jira. Jirtaa abbaa akkam? Jirra nagaadhaa. Nagaadhaa? Nagaadhaa. Inni si biraa kun abbaa keeti? Bareedduudha. Haati kee jirti? Eetartiidhi. Haati keessa jirti? Dubaay. Si bilbilti? Nan bilbil. Si bilbiluun ni ibte? Birrii siin ergitu? Kunoo daa'ima keetilaa dhagaa. Ajjala jirti si dhageessiitti madhu nangatiin jedhi itti mi ajjala teesse sagalee dhaggeeffate. Lakkii isiin gargaartu isin biyya Koy al tokko obsi dhagaa jirti sagalee kun ajjala jirti sagalee karaa keessoo naa qabaa jirti. Yoo dhugaa qabaatte rakkoo natti qabdu koy obboleessa kiyya koy. Ajjala jirti sagalee koo sirriitti dhaggeeffataa jirti. Wanti sobaa jiraate soba jechuu dandeessa. Baqataa immoo akkas jechuu hin danda'amu. Ofii keetii baqataa kara jechuun hin danda'amu jechuu barbaade. Yaa obboleessa kiyya akkan jedheeni daa'ima kana fuula rabbiittan sirkaa fudhaa namni akka ilmi dhiiraa tokko walitti bu'a. Daa'ima kana fuula rabbiittan sirkaa fudhaa jiraatte jiraachuu baatte. Isa kanaafuu of eeggadhu adaraan jedheen aanaan ma jechuudha daa'imatti hin dawwaltu yoo jarri eenyu ta'e jedha. Nan bu'a imimmaan buusee tan bu'a barennaa jalli haadha kiyya jedhan maaliifi eddeen fuudhuudha beeti silkiin bilooku xinnaanan silkii biraatiin naqe tiiktookii si jala galaa dhaqaa laalaatti silkii sinna biloottee sheerii godhattee tiiktookii jala galchatte. Dokuma. Dokuma. Ajjala jirti dhagaa jirti daa'imnan maatta dubbatu rakkoon qabu beekaa dhaggeeffatti gara jabummaa. Ani ittiin dubbachiisu an daa'ima kootiin biyyittii keessan kaa'aman ani ittiin dubbachiisu an. Waan an wajjin ta'an nan bilbilaa fi Dokuma. wallaahi dubbachiisu an. Waa dubbachuu barbaadde? Baay'ee malee bannaadha. Badaan affaname. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Dubbichi cima ani reefuma seena garuu baay'ee na dhukkube mataa dhaggeeffadhe ispeeshaalii erga mucaan amma dhufe baay'ee natti dhagahame. Duraan dursee tokkummaa laayivii irratti mucaan haasofsiisanii barbaachisaa miti. Tokkoffaa himeera mucaa waan himuu qabu. Maalii godhette? Abdii si barbaadaa tan ture dhiifama naa godhe yaa obboleessa kiyyaan sababa waggaa tokkoof ji'a ja'a miidhamaa ture sababa daa'ima kiyya kana miidiyaatti ol hin baasuudha beektee. Tole nan fixadha. So tokkummaa dhuguma amma mucaan kun haati kun an amma mujoollee koo Finfinnee dhaqee yookaan biyya ala dhaqee guyyaatti yeroo sadii viidiyoo nagar taanaan
Andi Rachel. Dubartiin garaasii keessa deessi finiinfattee ilmoo fi akkatti gattee yaadu jiru garuuga. Dhiifama naa godhaa shamarran baay'ee sin kabaja. Baay'ee sin jaalladha. Kan shinti beetii buustus jirti deessee kaate. Kun bineensa malee nama hin jedhu nama shinti beetii daa'immoo fi buuftuun finiinfattee buustuuni. Gara jabummaa kanaa nan argaa. Kan dubbataa jiru abdiidha. Sagalee koo dhagaa jiraatti obboleettiin keenya. Obboleessa keenya ergaan dhaamuu barbaadu Kaalidii fi anfidees nitti kenneera ijoollee keessan fudhadhaas jette sirrii miti ijoolleen kan keetiif kanaadha manaa keetiiti garuu an humna kooti ol ta'eera ijoollee kana iddoo itti gatu qabu narraa fuudhaa yoo jette wayyaa maaliif ijoolleen kun kan keeti dhiiga keetiin sobdammoo hin gattus maaliif kana booda si mararaa deemti ijoolleen kana booda kan isiin humnaa ol sitti taatu jaalallisi maaliif argaa jirra waan ta'eef ijoollee guddifataa irra nusi dandeessituma gattee biyyaa sin baatu ati hin boossaa. Ijoollee kana kan si guddisuu danda'u tokkoof tokko ani seenaati dubbatte hin beeku haadha kee qofa. Amma kan nuti gochuu qabnu kan akka yaada abdiitti karaa sii mijeessinu haadha manaa keessana IBCs akka dubbattu hin fedhani. Ani waan isin waliin dabarsitan hin beeku garuu ilmoon dhiiraa an liidiyaan ijoollee kanatti gattee guyyaa yoo sin deemte ammas hin deebitutti baay'een cinqaman. Ijoollee eeguun baay'ee ulfaataadha ilmoo dhiiraatiif. Ijoollee dhiira bareedduu akka kanaa akkasiin bareedduu agartanii gurbaa amma. Ijoollee immoo akka kanaa gatanii deemuun bineensummaadha malee namummaa miti anaafi. Jechaan ibsuu hin danda'u. Kanaaf an akka yaada kootiitti yaada manni itti kennatu haadha yoo qabaate mucaan kun ijoollee isaa haataa guddisanu. Ijoollee kanas dabarsee gayyaatti kennuu hin qabu. Haadha manaa fuudhees haadha manaa wayiitti kennuu hin qabu. Akka yaada kootiitti haadha yoo qabaate hin beeku. Haadha yoo qabaate haadhatti kennatee ijoollee sappoorti goonee yoo jimmaan jiraatan anuun argaanii sana booda immoo inni gara biyya alaa dhaqee dalagate ijoollee of guddifatu. Maaliifi booriftaan balaa wayii fiduu danda'a. Mucaan kun ammoo ootti cimee amma ijoolleen isaa harkatti beela'u irraa mucaan kun of ajjeesuu danda'a amma. Dhiifa manaa godhati. Ootti cimee. Abdii. Oye. Ani wanta ijoollee kanarraa haati kiyyan jiru haati kiyyan jiru beette abdii wanta lakkade mucaa isaan gaafanna jalaa du'a beette gaaraa horee miti kana nasitti galee jimmaadha. Hedduu maqaa maatii keetti natti obboleessa kiyya Kaalid. Maal daabbara? Maatii kee maqaa natti maatii kee maqaa maatii kee Maqaa haadha manaa maqaa isaanii beeku siiruma gaafadhu dawwalaatti. Maqaa ishee maalidha? Isheen maqaan maatiin ittiin beeku. Dammashi nu tiyyee jedhuuni ijoolleen ani hin beeku maqaa takaan. Manatti maali waan maatii ishee? Tiyyee jedhu ijoolleen tiyyee jedhu ani hin beeku. Ilaa abdii ani ijoollee mucaa gosa hangafatu dhukkubfata beektee sababa isaan akka keessa taa'aa jira malee ani lafa karaa lafaa dhageessisu. Dubaayii jirti miti? Malee ani nama ho'iin harka namaa kajeelu miti. Daa'imata guddaan akka maatiitti kennu dhabee daa'imni takka waan rakkinan beeku mucaan innan fuudhee asii deengadda maatiittan kennadhee fuudhee dhaqee guyyaa lamatuun galiin harkatti dhukkufatee naanan fuudhee gaddeebi'ee wallaahi sittan fida borma kunoo gaara qocii keelloo addabaabayii irra hin jira. Maarramiyaa duddarra jechuudha. Mucaa sittan fida cittuun jammaree kukkutee fixee gaayyaa tan gaara guyyaa lama geesse. Mucaa malutti agarsiifte kana immoo kan biraa. Isuma nama sitti agarsiise kan hangafti isiin kaan xiqqoodha waan jettu of hin dandeessi. Sababa kanarra kadhe malee maatii miti maatiin kiyyayyuu nama jiraachisu maatiin akkamitti nagatan ergatiidha itti waan argite gurgurte nutti hin dubbatini jireenya tiiti itti erga jireenya balleessite waa inarra kadhee nutti hin dubbatin ijoollee kee immoo fidi nu bira kaa yoo nu nyaanne nyaatu yoo nu dhabne dhabduu jedhan maatiin maazariin na bira dhufanii na bira taa'aa turanitti jennaan ciqicciqii siin baay'iftu baqatanii manatti galanii maleeyyuu dhufanii na bira turanii. Eshi, tokkummaa nan dubbadha dhaggeeffadhu. Ilaa sittani maabdi intala tokko dhaqee fidee jennaan mataatii gadi garagalchitee jechuudha waan an bira kaadde loomii haraqee dalagattu mataatii gadi garagalchitee tiiktookii jalatiin kaadna intalli ilmoo du'ettan hin gaafatamu yoo ilmoon du'e borsitu ajjeese naan jedhu ani ilmoo kana har'aa kaaftee dhiifteen bahin jennaan guyyaa sadii muddaa keessa ture jechuudha wajjin harkaa hangate. Ijoolleen isan boo'icha irra kaadhe kana laalanii natti dawwalanii isiitti dawwalanii naan maal gooti fala falaatiin kaleessa birrii 7,000 akkaawuntii irra galchina wallaahi ijoollee fuudhee nyaachisu akkaawuntii sana fuudhii achi deebisi birriisi ani uummata Oromoottan kenna ijoollee koddee kaayaa kaa'u anoo lafa ta'e deemee nan jiraachisaa ijoollee koo jedhee tan akka kanarraan jira yaa obboleewwan kiyyaa ani waan akkasiitti rakkadhe
Inni tokko wallaa inni tokko boolii dhabu isa tokko baadheen isa tokko boolii geessa. Inni tokko booliin qabe isa tokko boolii geessa. Maaliif mana keessan taa'u? Aliit, na dhagaye. Na dhagaye amma callisii dhaggeeffadhu miitii qabadhu sirriitti. Ati ilmoo dhiiraati. Biyya suudii dhaggeeffadhu. Ilmoon dhiiraa rakkatti. Wallaahi isa rabbi guddaan natti agarsiisu. Ilmoon kee dhukkubni hamaan osoo qabee dhukkubni birrii miiliyoona 5 miiliyoona 6 gaafachiisuu qabee numa si maal rakkata. Alhamdulillahi rabbil aalamiin amma nagaadha. Inni dhukkuba sattis dhukkuba bibbicuu ta'uu danda'a. Isa yaalchifne akka ilmoo dhiiraatti ilmoon dhiiraa rakkatu malee bo'u ilmootu nama bochifti baay'ee. Dhiira kan dhiirummaa gachisiistu ilmoodha baay'ee. Dhiira kan namummaa dhaabaaf ilmoodha nan beekan. Maaliif ilmoon qaba ilmaan lamaan mun qaba waan ta'eef jechuudha. Kan manatti ol si deebisu daa'imman keeti nan beeka. Ilmoon dhiiraa itti cabdee guddifatteetti ijoollee kee kana. Kanaafuu hanga itti cabdee guddifatteetti ta'e dabarsitee gayyaatti fuutee ijoollee kana dachee nyaachise. Akka haadha manaa kee caalaa haadha manaa kee akkasii goote caalaa haadha keetu ijoollee kee kunuunsa. Baadiyyaatti hin deebisnu yoo barbaadde haadha kee siif innee mana sii kireeffannee ati deemi biyya kana dhaqi dalagi. Waan barbaaddu fedhii kee qofa nutti maddu. Isa darbe dhiisitii fedhii kee hibadhu. Hanga kana yaadni koo yaa jabaa.